Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan jira alhamdulillah. Har'a nyaata tokko dalaguuf yaalallee gadhuma viidiyoo na hordofaan isin jedha. Akkuma yeroo darbee dalagaasii natti daawwadhaan isin jechuu barbaada. Amma sitti distii qullaadha. Distii qullaa kanatti shonkortii kun haala kanaan jijjiiradhe sharaayaa jechuudha. Listitti eegana gadhee zayita gubbaan itti naqadha. Egas booda waliin makaa na hordofa. Amma kunoo akkana fakkaatee jira. Kuufi kun amma shonkortii fi zayita qofatu bilchaatu jira. Amma gubbarraa lokkoo itti godhaa na hordofa. Kanatti xiqqoo bilchaatu dheedanii jechuudha. Amma lukkuu gubbaan itti godha. Kunoo asitti lukkuudha. Lukkuu kunoo haala kanaa ciccirattanii saduura isiiti jechuudha. Tan lafee hin qabne lafee hin qabu kun amma foon bichaadha. Lukkuu saduura isaati haala kanaan ciccirattan kunoo eegas booda misleen naqadha. Waliin makaa shonkortii waliin jechuudha. Akkanatti tura ammas na hordofa. Kunoo amma eega haala kana ta'ee booda nama gubbarraan baharaat itti godha jechuudha. Asitti illee kun shonkortii isa bullaa'ee jechuudha. Ammallee asitti kun kennuudha. Gubbarraan itti naqadha. Asitti kunillee kunoo maqaan isaa irra jira. Ilaaluu dandeessanii baharaata itti naqadha. Asittis kunoo baharaata naqatu. Amma filfila asootii gubbaan itti naqxu waliin makaa. Eega kunoo filfila asootii itti godhe booda waliin makaa. Kana fakkaata. Ammas soogiddatti naqaa jechuudha. Ammas na hordofa. Amma gubbarraan qaaraa keenya guddaa keessatti boobee jechuudha. Cicciradhe gubbaan itti godhadha. Ani fireezara keessa kaaya. Cicciree eega jedhee booda fireezara keessa waan kaa'uufi kunoo akkana fakkaata. Hagana ciccirata xixiqqoo tana. Ammas jechuun ammumallee ciccirtanii itti godhachuu dandeessan rakkoon qabu. Garuu waan cicciree fireezara keessa kaa'ee asii fuudhee amma itti godhadhee jira. Amma akkana waliin makee qadaadee cintura jechuudha. Bishaan ittiin buusu hordofa. Amma kunoo akkana fakkaatee jira jechuudha. Xiqqoo qadaadee ture kana fakkaatee jira. Amma gubbarraan kunoo jazara jechuudha yookaan kaarota haala kanaan bashalattanii gubbaan itti naqatta. Jazara ani habbaa lama gurguddaadha itti godhadhee isin immoo akka fedha keessaniiti. Kunoo akkanatti waliin makee itti qadaadhaa hin tura jechuudha. Bishaan ittiin buusu akkanumatti gogama kana bilchaata. Ibidda jala gadi qabe akkanatti bilchaataa jechuudha. Kunoo haala kanaa waliin makee itti qadaadee gidi qabee tura. Amma immoo rooza dalaga jechuudha. Asitti ibidda jala qabadha. Kun amma asitti distii qullaadha jechuudha. Rooza itti dalaguuf rooza adii itti dalaguuf distii qullaadha. Distii kanatti zayita naqadha jechuudha. Dursatti
kunoo distii egaa zayititti godhadhee booda soogiddaa xiqqootti godhadha milaha jechuudha. ammas barraan ruuza kunoo kubbee lama dhiqadhee jira, kubbee fadhee jira jechuudha. Keessaa bishaan cuufe itti naqadha. Dhiigas booda bishaan ho'aatti naqa. Kunoo amma akkanatti bishaan ho'a gubbaan itti naqee jira. Akka bilchaatuun jira. Kurree ittiin qadaadu maaliif bishaan dafee gubbarraan jiga waan ta'eef kurree ittiin qadaadu akkanumatti tura jechuudha. Booda isaa wajjin ilaallanaa hordofaa. Kunoo ammasatti yoonni akkanatti kunoo bilchaatee jira inni bishaan kana jalaa dhimbiiba. Bishaan jalaa dhimbiibii akkanatti ammas naa hordofaa. Kun ammasitti bishaan keessaa dhimbiibee jira. Ruuziin kun bilchaatee jira jechuudha. Kun saffaa irra jira. Bishaan keessaa gadi dhubee jira jechuudha. Kun saffaan gadi fide amma idaamaa dalagee kanarratti asirratti naqaa jechuudha. Kunis bilchaatee jira. Idaamni kan madalagee bilchaatee jira. Ruuza kana gubbarraa itti naqaa jechuudha. Sirraa kanatti sirreessee itti qadaada hin tura bakka maaliifuu lachuu bilchaatanii jiru waan ta'eef idaamni illee ruuzillee bilchaatee jira. Korree itti qadaadeetiin ibidda jala gadi qabee jechuudha. Marraa xiqqoo isiititti gadi deebisee ibidda qadaadee tura. Achi booda waan fakkaatu wajjin ilaallaa na hordofaa isiniin jedha. Amma korreetti qadaadadha. Akkanatti turaa bilchaatu. Bilchaatee jira garuu akkana jala hin qorrinee fi ammas furaa waan qopheessuuf hin jirreef akkana jala hin qorrinee fi ibidda jala gadi qabadhee jira. Kun asitti yoo argitan asirra kaa'adhee jira jechuudha. Kuni hin guubu akkuma ho'u taasisa malee jechuudha. Yaani akkuma nyaanni kun jala hin qorrine waan godhuuf achirratti galfadhee jira jechuudha. Amma akkanatti hin tura. Ammas na wajjin tura naamsa kiyya. Viidiyoo kiyya seenaatii laayik sheer sabiskiraayib godhaa fi jabeessaa isiniin jedha. Oromummaan dhiiga. Akkuma yeroo darbee dalagaa jechuu barbaade dhuma isaa na hordofaa.